Bankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa gamoo abbaa darbii 15 kan Finfinnee booletti ijaarsaa ture eebbisiiseeti jira. Ijaarsaa gamoo kanaa xumursiisuun maallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 850 kan baasisiise ta'uudhaas ammoo pirezidaantiin baankichaa himaniiti jiru. Guutuu gabaasa kanaa Girmaa Guddisaatu isinii dhiyeessa. Umrii waggaa 18 ol kan qabu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa guyyaa irratti gamoo abbaa darbii 15 magaalaa Finfinnee booletti ijaarsaa ture guyyaa irratti eebbisiisee jira. Gamoon kun waajjira muummee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kan yeroof akka ta'edhaas kan ifame. Sirna eebbaa kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee, itti aanaan bulchaa baankii biyyaalessaa Dr. Fiqaaduu Daggifee fi pirezidaantiin waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaadulaa Gammadaa, hundeessaa baankii kan ta'an Dr. Kabajaa Hayilee Gabree, bakka abbootiin gadaa fi haadhotiin siinqee akkasumas bakka aangawoonni magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa argamanitti eebbifamee oolee jira. Sirna eebbaa kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribee Asfaw akka jiranitti ammoo gamoon abbaa darbii 15 kun yeroo jedhametti xumuramuu baatus gamoo sadarkaasaa eeggatee fi lafa bal'ina kaaree meetira 13,300 irratti kan ijaaramedha jechuun himaniitii jiru. Dabalataanis baasiin gamoo kanaaf bahe maallaqa Itoophiyaa birrii miiliyoona 850 ta'us himanii jiru. ይህ ባለ 15 ወለል የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት በተለያዩ ምክንያቶች በተቀመጠለት መርሃ ግብር ሊጠናቀቅ ባይችልም ከታቀደው በላይ ደረጃውን የጠበቀና Gamoo abbaa darbii 15 kun waajjira muummee kan yeroo ta'utti yeroo qabameetti xumuramuu baatus sadarkaa olaanaan lafa bal'inaa kaaree meetira 13,300 irratti gamoo ijaaramedha. Meeshaalee biroos osoo hin dabalatin qaama makaanikaalaa dabalatee baasiin bahe birrii miiliyoona 633 kan ijaaramee fi waliigalaan ammoo baasii birrii miiliyoona 850 kan ijaaramedha. መካኒካል ፓርኪንግን ጨምሮ ከ633 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ሲሆን የመገልገያ ዕቃዎችና ፈርኒቸሮችን ሲንጨምር ወደ 850 ሚሊዮን ብር ወጪ የወጣበት ነው። ባንኪን hojii gamtaa Oromiyaa faayidaa qotee bultoota giddu galeessa godhachuun baankii hundaa'edha jechuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen himanii jiru. በሀገራችን የፋይናንስ ተቋማት ተደራሽነት በጣም ውስን በሆነበት ጊዜ አርሶ አደሩ መቆጠብ እየቻለ በባንኮች በፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ድርሻ እንዲኖረው ማድረግ እየተቻለ ውስንነት በነበረበት ጊዜ ሰደርካ ቢያቲ ወይተ ቀቀመማን ፋይናንሲ ጢቃቱሬ ኬሰቲ ወይተ ቆቴ ቡላን ቁሰቹ ደንዳኡቲ አቢሌን ፋይናንሲ ፊ ባንኪሌ ኬሰቲ ገሄ አከቃባቱ ጎቹን ኦሶ ደንዳአሙ ገሩ ዋንዳንጌፋሜ ጅሩፍ ባንኪን ሆጂ ገምታ ኦሮሚያ ገሩ ባንኪ ቆቴ ቡላን ገሄ ጉዳ ኬሳ ቀባቹን ባንኪ ሁንዳይ እንዲኖረው ማድረግ እየተቻለ ውስንነት በነበረበት ጊዜ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አርሶ አደሩ ትልቅ ድርሻ በውስጡ እንዲኖረው ተደርጎ የተመሰረተ ባንክ ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። በርቱ። አመሰግናለሁ። ወሊት ቀባም ቦርዲ ባንኪ ሆጂ ገምታ ኦሮሚያ ከንታን ዶክተር ፍቅሩ ደክሲሳ ከጀረንቲ ቀቤኝ ወሊገላ ባንኪቻ ቢሊየና 140 ቃሰድ yoota'u ካፒታል ቢሊየና 110 ta'uuሳ ሂማኒቲ ጅሩም በለታንሲ ማለቅኒ ሊቃፍ ከነሜ ብሪ ቢሊየና 109 ta'uus ካሰኒቲ ጅሩም የባንኩ አጠቃላይ ሀብት መጠን ብር 140.3 ቢሊዮን የባንኩ ተቀማጭ ገንዘብ መጠን ብር 116.25 ቢሊዮን Kaapitaalli waliigalaa baankichaa birrii biiliyoona 143 maallaqni ol kaawamee waliigalaan ammoo birrii biiliyoona 116 tajaajila liqaaf kan oole birriin biiliyoona 119 kan ta'u yoo ta'u maamiltoota miiliyoona 12,000 horachuun dameelee 740 keessatti dameelee isaa keessaa dhibbeentaan 75 kan ta'u baadiyaa keessatti banuun qotee bulaatti dhiyaachuun tajaajila faayinaansii akka argatan taasisuu fi enterpiraayizota maallaqa hin qabneef wabii malee maallaqa liqeessuu tajaajila dijitaalaa michuu jedhamu diriirsuun liqeeffattoota bakkuma jiranitti maallaqa hanga barbaadan liqeeffachuun jireenya mataa isaanii fi kan maatii isaanii akka jiraatan baankichi aantummaa isaa kan dhugoomsaa jirudha. Kun qaqqabummaa hawaasaaf taasisaa jiru keessaa kaayyoo fi agarsiiftuu baankichaati. ተበዳሪዎች ባሉበት ሆነው ፎርሙን በመሙላት ብቻ ለስራ መነሻ የሚሆናቸውን ካፒታል በማግኘት ህይወታቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት እንዲመሩ በማስቻል ረገድ ወገናዊነቱንና አጋሪነቱን በተግባር ያስመሰከረ ባንክ ሲሆን እነዚህንና የመሳሰሉ ተግባሮቹ የባንኩ አርአያነትና ሰፊውን ህብረተሰብ በመድረስ ረገድ ቀዳሚ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው።
Uummata rakkoo diinagdee keessa jiru baankichi rakkoo keessaa ceesisuu akka qabuu fi kana caala hojjechuu akka qabu sadarkaa pirezidaantiitti aantutti hooggantuun biiroo galiiwwan Oromiyaa aadde Maskaram Dabbaba himtee jirti. Uummanni keenya keessattuu tajaajila faayinaansii dhabuudhaan diinagdee isaa fooyyessuu dadhabee haala adda addaatiin waanuma wal fakkaatu keessa akka jiraatu ta'ee jiru kan ceesisuu keessatti gahee isaa akka bahu waan calqabe kan immoo cimsee akka itti fufu irraa eegamaa jechuudha. Baankileen biyya alaa biyya keessaa waan seenuu malaniif hojii guddaatu nurraa eegama jechuun hoogganaan itti aanaa baankii biyyaalessa Itoophiyaa kan ta'an ዶክተር ድጋፉ ደግፌን himanii jiru. ምናልባት ከዚህ በኋላ የውጭ ባንኮችም ሊመጡ ስለሚችሉ አሁን ባለው ሁኔታ ባንኪleen biyya alaa biyya keessaa seenuu waan danda'aniif sadarkaan machiru dorgommiin dabalaa waan jiru akka baankiitti qusannaan walitti qabnu dameelee oomishtummaa ta'aniif liqii dhaqqabsiisuu akkasumas teekinooloojii diriirsuun hojii guddatu nurraa eegama. Kanas akka gootan ergaa baankii biyyaalessaati. እንድታደርጉ እንደ ብሔራዊ ባንክ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ኑመረትሲ ባንኪchi qaamolee garaagaraaf badhaasa galatoomaa laatee jira. We're very glad to have you here and to be working with us.